ያላቸው ቤተሰቦች አሉና ሃይሚ አሁን ስለ ሃይሚ እንድጠይቀን አይደለም። ይሄ ሁሉ የተሰበሰበው ላንተ ነው። ሃይሚ ምናምን እንድትለጥሩና ሁሉም ጓደኞች እኮ ናቸው። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? መቴናል እንደለመደ ዋው ቡሩካችን ዛሬ ምን አለ? ያለ ሃይሚ ኬኩ እንዴት ቆርሳል? እንዴት ይላል? ያለ ሃይሚ ኬክ ቆርሳል ወይ ያለ ነው። እብድ ያለ ነው። ሃይሚ ደግሞ በረንካ የሸጣን በረንካ አላት። እሷ የደስታ ቀንም በረንኩን አተተውም። እሷ ያ አላህ እንዴት ነገሩ ብሩኬ እምቢ ያለ ነው። ኬክ አልቆርስም ያለ ነው። አረ እናቱ ቆማ ወንድሞቹ ቆሙ። ያለ ሃይሚ ኬክ አልቆርስም ያለ ነው። እውነት እንደዚህ መወደድ አላህ ይስጣችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እናቲቱ ደግሞ ልደወል እያለች ነው። ምስኪን ያ አላህ አየ ጆን እንደዚህ አድጎ ስታየው ብዙ ጊዜ በጣም ደስ ይላታል አይደለም? እና ደግሞ ያው ምን እንዳሳለፈችም እንዴት የሃይሚ ጥያቄ ምስኪን ጸባይ ጥሩ ነው ያለ አያስቸግርም። ታይሙሽ እየግድለሽ ያስቸግራል። ኳስ እየተጫወተ እጁ ተሰብሮ መጥቶ አሁንም አሳሸውት። አሁንም ሄዶ ተሰብሮ መጣ ድጋሜ በኳስ አሁንም አሳሸውት። አሁንም ሶስተኛ ተሰብሮ መጣ። በኋላ በቃ እኔ ሀገር ለቅቄ እሄዳለሁ ስል ሙሽዬ ይቅርታ በቃ አይ ኳስ ሲጫወት 3 ጊዜ እጁን ተሰበረ። ከዛ በቃ እኔ እዚህ ሀገር ለቅቄ እሄዳለሁ ሲል ሙሽዬ ተወረባኪሽ ብሎ ይቅርታ ሁለተኛ አልሄድም ኳስ አልጫወትም አለ ያለች ሙሽዬ ምስኪን ናት። ከዛ እጄ የሚጫወቱ ልጆች ምስኪን ከሰፈር ጠፍቷል። ተሰብሮ መጣ። መደርደሪያ አልወጣም። ከነ መደርደሪያው እንዳለ ቂቤው ተደፍቶበት ከሰፈር ጠፍቷል። ከዛ ተፈልጎ ምናምን ተገኘና ምን ሆነ ነው ምናምን akkuma argitan egaa burukeeni har'a gammachuu isaati. Keekiin otoo haymiin hin dhufiin haymiin hin jirre keekii kutuu hin danda'u kan inni jedhee jechuudha. Haati isin jirti, obbolaan isin jiru, goddanyoonni illee ni jiru. Otuma isaan ta'anii bakka haymiin hin jirre keekii akkam godheen keekii kutaa kan inni jedhee jechuudha. Haymeen dhufuu hin dandeessu maal goonaree namni hundinuu ka'ee dhaabataa jira wanta ta'eef keekii kutii jedhanii kutuu jedhee likkii qabatee otoo inni dhaabatu guyyaa gammachuu kanallee parankiin dhiistu jechuudha. Haymeen parankiitti hojjettee kaleessumaa qabdee jechuudha. Kaleessumaa irratti hin argamuusa jetteetti kaleessayyuu har'allee kunoo waan hundaa qopheessitee kaatee jala okattee fatsumeen faa haftish faa ijoollee baay'eetu achitti wal ga'ee ragaa himusheen faas akkuma argitanii heeleen faas hundumtochi jiru. Waaw kan isheen jettee gaa kuti keekii jennaanii bakka isheen hin jirretti kutuu danda'u. Maaliif har'atti gootanii maan dabarsinee jennaan guyyaan kee har'a akkam goonee dabarsinaa jedhanii jechuudha. Akkasiin jara muggutaa oole. Isaa booda sarpiraayiz jette duubarraan jechuudha. Keekii keessa asii gadi sukkaa suuqee achirraa galgalee naayee jechuudha. Baay'ee tokko namatti toltu jaalala akkasii isinii haa kennu. Jaalalli keessan ittuma afuufu hanzalaaqi isiniifaa taasisu dhugaa namatti toltus baay'ee tokko dhugaa dubbachuufi. Egaa akkuma argee wal ga'anii gaa mushiyee hafti ijoollee baay'eetu jira. Buruk ሁለት ልጆች ናም ለማየት ጁዳ ቡሩክ ያ ሰላም
baay'ee namatti toltu. Bagattiin geesse gaburuk gammachuu siyaa tokkosuma shii amat nuuri. Akka kana haadha ofii obbolaa ofii wajjin gammachuu ofii qoodachuun baay'ee tokko namatti tola. Egaa biyya isaa keessa deemee achitti kun akkuma argitan kan fataa zanaa jechaa jiru. Gammachuu isaaniillee maatii waliin akkasiin qoodachaa jiru baay'ee tokko namatti tola. Egaa baga gammaddanii musheen egaa burukeen haimeen gaaffii gaafattee jechuudha. Gaaffii isheen gaafattee gizee ijoollummaa isaa si rakkisaa jettee gaafataa jirti amaatii ishee jechuudha. Amaatiin immoo lakki nan rakkisuu tsabaayii qaba. Akkuma argitu kanadha. Garuu kowaasii deeme harka cabee dhufee jettee ammallee yoo wanani sukkuumee fayyuu fi ammas deebee kowaasiitti jettee ammas sukkuumee deebisee jettee sadaffaa ammas dhaqee cabee dhufee jette jennaan achi aaree bakka amma biyya kanuma dhiiseen deemanii jedhee gaafa qayeelu jette mushee ifataman lamaffaatti hin deebi'uu mushee jedhee iyyee jette edde gaafa sana lamaffaatti hin deebinee kan isheen jettu jechuudha seenaa isaa kan isheen odeessitu baay'ee tokko namatti tola. Aftish immoo guddiseera sirriitti reebee jette reebuun reebiis akkamiitii ree jedhe dhugaa dubbachuu fi daakii kitkit godheessa guddisee jedhe inni iyyuu innati na reebde durii na fayyadee jira anaan guddina naa ta'e na qa'ee ishee akkan guddadhu akkan adabamu na godhee ture na gootettaa otooti duraan na reebne otooti kan sirriidha kun sirrii miti naan hin jennee silaa ani silaa darajaa kanarran ga'u maaliifi na adabdee akkan kabaja namaa kennuuf bakka kabaja hundaattu na gootee har'a darajaa kanarra na geessisteetta kan inni naan je'aa jiru illee garuu reebeera sirriitti reebeera sirriitti isa guddisee jedha jechaa jira haftishillee darajaa kanaan isa ga'ee garuu siin jaalladha obboleessa koo quxushuu jedhee mimmaan buusee jechuudha baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii obboleessi akkas obbolaa wal jaallachuuni bu'aa baay'ee baanee as geenyarra alhamdulillahi kan inni jechaa jiru ammallee waliin umurii dheeraadhaa dhugaa rabbii ammallee dabalaa ooluma siniin jenna walitti sina haa jaallattu akkasuma ammallee bakka sina haa ga'u dhugaa dubbachuu fi nama akkas kabajaa walii qabu ofiifillee darbanii namaafillee kabajaa kan qabani akkas odeessaa durii waan duriiti gaaniin odeessaa jiru har'amoonneti dur qonxoxxee na guddistee darajaa gaarii na geessistee galatoomii obboleessa koo jedha burkeenillee baay'ee tokko namatti tolu akka kanaan egaa hundumtuu tsabaayii isaa dur akka maal ta'e ibsanii jiru haadha nama haadha jaallatu nama haadha kabaju namni haadha ofii jaallate haadha ofii kabaje bakka gaarii gaa guddatallee kan isaan jedhanii hiriyoonni isaallee waa tsabaayii isaa haasaa jiran jechuudha nama gaariidha nama rifatudha namni rakkatellee kiisii keessaa kan qabu nama wajjiniin qooddatu'a inni kan isaan jechaa jiranii namatti tola. Baga gammaddee burukee baga sa'a kana geesse homaa miti inshaallah akkasuma ittiin siyaa geessisuu siin jenna kan yaaddanii hundaatiin sinaa haa milkeessu naanni gaarii sinumayyuu bakka gaarii dhugaa dubbachuu fi yoo gaarii dalagani gaarii hojjetanii bakkuma gaariitti ba'u akkasuma hundumtuu waanuma facaafate haammataa jechuudha inni shirris inni keeriisi dhugaa dubbachuuf hundi ifaadhaan malee jabaadhaa siniin jenna. Alli eebbaa eebbuma musheen har'a kana argee jettee gammadee jirti kanaa olitti gana argita aizoo shii mushiyyee mucaan kee darajaa gaarii si geessisu malee gara tidaariitti hin galu jedhee kunoo akkuma itti argitu kana ganaa gaama makiinaa sii bitee jira ganaa immoo manarra karoorra manaallee asiyyootti jedhee jira inshaallah achiin geessee mana gaarii keessatti si aara galfattaa yoo rabbii jedhee amma haadha koo aara galfachiisitti gara tidaariitti seenu jedhee kun akkuma argitan egaa inshaallah guyyaan immoo dhufaa guyyaatti haaya waa yaade hunduu ga'ee fi haadha isaa aara galfachiisee gara tidaarii isaatti illee deemu baay'ee tokko namatti toltu masarratti immoo waan durii hin kaasu haafu jettee gaaffii gaafatamte
imimmaan buuste dhugaa rabbii waan baay'ee waan inni bakka nama xuruudha. Nama wajjiniin rakkatu nama wajjiniin cinqamu namni cinqame jettee jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii yoo namni akkasii waan gaarii ofii waan dalagan ofii namaa masakkaru dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola. Akkasumallee burukeen akka nama gaarii ta'etu nama hin beeksisa. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Jajjabaadhaa fuuldurri keessan ifaadha inshaallah guuzoo wadafiiti jedha jajjabaadhaa homaa miti hin darbi.